Maal gara jabinni akkanaa musliimoota daaroo labuu irratti gochaan raawwatamaa jiru akkaan nama gaddisiisa. Harmee teenya isin argaa jirtan kana irratti gochaan raawwatame qalbii nama cabsa. Taatee torbee kana keessa aanaa hawwii guddinaa keessa deemutti jiru wal qabatee ummaa teenya suuraa isii asii gaditti argitan tun Fatiyaa Ahmad yookiin haadha Ahmad jedhamtiin gochaa warroonni amantaa waaqeffataa dahoo godhachuudhaan isii irratti raawwachaa jiranii fi wanta isii irratti raawwatame gaafa dhageessu qalbii nama cabsa. Harmeen teenya tun yookiin haati Ahmad tun nama diin islaamaa jaalatuu fi diin cinaa dhaabbatu. Abbaan mana isiidhaa abbaan Ahmad yookiin Awwal Amiin kan jedhamu dhukkubsatee hospitaala magaalaa Machaaraa geessitee turte. Osoo nama dhukkubsatu bira jirtu qaamni poolisii federaalaa irraa dhufne jedhu poolisaan qabanii mana hidhaa Machaaraatti geessan. Osoo sanitti hin dhaabbatin warreen hawwii guddinaatti hidhanii turan namoota 4 jenne san isaan waliin cirootti dabarsan. Isiinis qabamtee gara ciroo dabruu fi jaarsiisii hospitaalli Machaaraa reeffa argachuudhaan gara ciroo barreessuu fi walirra dhufe. Kanaaf kana jidduutti jaarsiisii hospitaaluma cirootti akhirame. Wanti nama dhibu garuu isii hayyamanii galtee taaziyaa jaarsa isii taa'uudhaa miti. Janaazaa abbaa mana isiitu ijumaan illee hospitaalatti dheeyxee ilaaluu ni dhoorgan. Gaddi hidhamuu isiidhaa osooniif hin dhumin. Gaddi abbaan manaa du'uudha ilmaanii fi hawaasa hunda dabalame. Maali akkanatti garaa jabaatuun, maali akkanatti cunqurfamuun bulchiinsi aanaa kan godinaa fi bulchiinsi Oromiyaa akka nama du'e gaddaa sin teenyeef haadha tana gadhiisuu dhabuun salphina bara hedduu dhalootatti darbutee hafee jira. Akkanatti callisuun booda rakkoo guddaa fiddim waan dubbannu ni qabna. Tunis tanaa taguddoo dhufuuf teessummoo akkamitti baadhanna waliin jennee wal gaafachuunis ammam musliimoota daaroo labuutiif sagalee haa taanu.